iccitii miti haa taatu waanuma xiqqishuudha jechuudha. Mee dhaggeeffadhaadhuma jechuudha afanan jechuudha. Kana fakkaata egaa dubbiin ala bahe takkuma ala bahe. Ani immoo haga ati na dhiistutti ani irree sin dhiisu. Ati iccitii kiyyaa amma immoo duubatti deebistee zoorsaa jirta. Iccitii kiyya gadi baasuu diddee waan ati gadi baasu hedduu hin beeku jechuudha. Egaa akkas taanaan anis iccitii baay'een of harkaa qaba siin jedhee jira akkuma kaleessa haasa'u san. Garuu immoo akka namni deemetti jira jirtanii fayyaa keessanii akkam jirtu kabajamtoota kiyyaa nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan siin jecha. Egaa yoo itti dhiisan nama hin dhiisu kun jecha haceeti kanan yeroo hunda fayyadamu waa'een keenya jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akkattan dhiisus dhabaan jira akkattan dubbadhus immoo dhabaan jira. Kanaaf immoo haga ishiin dubbattutti enuman dubbadhaanis haga ishiin iccitii awwaaltee teessee iccitii ishii mataa dhukkubsu kana gadi baastutti iccitii dhugaa ta'e ani sinuman dubbadhaa isheen isaa dubbattu akkuma argaa jirtan jechuudha. Na dhiisa hin jirtu ammas yoo animee karoo birootis sammuu koon boqachiisa jedhe ishiin karaa birootiin dhuftee jirti jechuudha. Egaa kaleessa waa baay'ee ishiin viidiyoo kiyya kukkuttee fiddi akkuma argitan jechuudha. Ani garuu viidiyoo ishii guyyaa takka muree fayyadame hin beeku jechuudha. Ishiin viidiyoo kiyya kukkuttee bakka argitanii waa xiqqoo qabdu san fiddee akkasitti irratti haasofte garuu akkasitti haasa'uu hin barbaadu jechuudha. Egaa isa san hunda haasoftee akkamitti daabboo dhiirannaa ala murattaa surree kaawwattee buna danfistaa maaltu si galche? Waa'ee surree kaawwachuu kootitis sin galchuu, waa'ee midhaan mana kiyya keessatti nyaadhutis sin galchuu. Ati naaf jiraachaan jirtu mana kiyya keessa maa deemta dhimma biraa yoo narraa qabaatte aadii natti himi. Aadii daarektii himitoo waan san yoo waan dhumatu ta'e hin fixanna. Waan hin dhumannu yoo hin taane garuu wanni godhamu hin jiru jechuudha. Tole abbaa manaa kootis hin barbaaddu. Ati dhiira baay'ee jilbiiffachiistee jirta waan ta'eefi sun rakkoo miti anaaf. Dhiigalee ati dhimma biraan irraa hin qabdu. Garuu maaltu mana koo keessa si oofe? Maaltu akkaataa kana hunda ol bahitoo haasa'i siin jedhe? Mee kan biroo itti deebinaati. Kan biroo ishinuu dhaggeeffachaa jirtu laalaa jirtu keessa waan baay'ee naan jetti kan waan baay'ee naan jetti garuu isa keessaa waan tokkon isin dhageechisuu barbaada jechuudha. Waan ishii WhatsApp irratti naaf ergite sagalee ishii isin dhaggeeffachiisa jechuudha. Dhaggeeffadhaa bicha. Ati of hin beekne nana qoy. Achi miidiyaa irratti baate amma walee miidhuu barbaadde tiire ana waan takka nan gootu odufa gubattu jiraatta malee maal fiddattan heeruma abbaa biliyoon maaluma fiddaa odufa gubattu malee indoo siyaahii kuyyu duraan masaanu taana jedhee yaadee biti siyaahii ku bakka siyaahii ku indoo makka sihii ku isa gorsaayyuu jechuudha. Erga quuftee akkana goggodhatte maalidha yoo namni karaa gaarii si yaade karaa jal'aa kan namatti yaaddu argaa kana fakkaata. Erga diddee abbaa miliyoonitti nan heeruma sirraan fudhadhaa jetti gara keessatiin. Na kofalchiisti yoo tokko jechuudha. Usuman aaruun kolfa maaliifi silaa akkana ta'uu hin qabnu aniif ishee jechuudha. Usuman aaru waan kolfaa jiruuf dhiifama naa godha. Yeroo tokko kan keessi baatu gubbaan hin mul'isuu san jechuudha. Sinii galee yoo gubbaa yoo kolfan namni waanuma argitanii gaarii nama se'a jechuudha. Gubbaan yoo kolfan keessi namaa mul'atu yoo abbaan baasee mul'isin. Akka dhageessan kana waan tokko irra deebi'ee waan isinitti himu hin qabu jechuudha. Kana baattetti an abbaan miliyoon irraa dhimma hin qabu jette. Ofii siyaa hiikuu yaada kee miidiyaa irra baatee jette. Ani immoo yaada kiyya miidiyaa irra hin baane. Ofii ishiitiin na xuxuxxi keessan dhuftee humnaa ol natti ta'e. Waa'ee gargaarsatis dhimma kiyyaa miti jechuudha.
ishiin na gargaartee abbaa manaa kiyya ala kannaa ooftu anuyyuu nan jira anuyyuu gahaadha anuyyuu geessuudha maaltu si dhibe mana kootiif geessuudha anuu kanan jedheef jechuudha maaliif ol baate kan jettu keessa waa baay'ee kana waan naan jettu iccitii ishiin keessan naan jettu kana waan jalaa ol baasuuf jechuudha tu nama iccitii miti haa taatu waanuma xiqqishuudha jechuudha mee dhaggeeffadhaadhuma jechuudha kanan jechuudha kana fakkaata egaa dubbiin ala bahe takkuma ala bahe ani immoo haga ati na dhiistutti ani irree sin dhiisu ati iccitii kiyyaa amma immoo duubatti deebistee zoorsaa jirta iccitii kiyya gadi baasuu diddee waan ati gadi baasu hedduu hin beeku jechuudha egaa akkas taanaan anis iccitii baay'een of harkaa qaba siin jedhee jira akkuma kaleessa haasa'u san garuu immoo akka namni deemetti hin deemu ani akka namni deemetti hin deemu egaa warroonni immoo yaada garagaraa nuuf kennitaniif jirtu piraankiidha maalidha maaliyyoodha maalidha jettanii wal fixxuu namichuma kana jettanii wal fixxuu kan jettanii egaa namni bifaa miti kan madaalamuun namni akkanatti ilaalanii bifa bushaa yookaan bareedee fi miti kan madaalamuun jechuudha kasan keessa galaa hin jiru nuti amma nuti maaliif na dhiisuu diddee maaliif inni ani hin jiraanne jireenya koo natu jiraattataa jira eenyumtuu naa jiraachaa hin jiru bushaawus xiqqaadhus guddadhus ani haadha manaati erga akkas ta'e ati jidduu kiyyaa baahii maal goota nan barbaachistuun jechaanii jira waleedhan kanaafuu ishiin immoo na dhiisaa hin jirtu akkuma dhageessan kana jechuudha gaarii ishiin naa yaadde san hin beeku gaarii ati naa yaadde ani hin beeku jechuudha gaariin ati naa yaadde akka kana miti siigalee na jala deemtee na arrabsitee viidiyoo kiyya murtee kaan gootee as fiddee achi fiddee hin arrabsuu yookaan immoo jechan taane naan jechuu mirgaa miti jechuudha kun beekumsaa miti wallaalummaadha malee kanaafuu sin arrabsuan akka koomentiin dhaan namoonni si arrabsan nan beeka anaaf jedhaniiti isaan yookaan immoo nama miidhamaa jiru arganiiti jidduutti eenyu akka miidhamtuu ta'e hubataniiti malee waan biraatiif miti kaleessa osoo waan fe'ellee ta'ee anaafis ati ofii keetii achi teessaa anaafis walitti gadhiiste too wal lolchiiste too jechuudha baay'ee tokko jechuudha garuu argitanii jirtu jechuudha miira ani keessa ture kaleessa arganii jiran jechuudha egaa kana hundumaa warri nu daawwatu dhugaan garam akka jiru hin beeka jechuudha dhugaan garam akka jiru dhugaa fi nama dhugaa daawwatu qofa beeka ati garuu yattaa miidiyaa irra baatee jechuudha situ miidiyaa irra bee waan hin jirre abbaan miliyoon kan isaati miti jette miti remee akkamitti kan isaa ta'uu akka baate isuma sanillee osoo gadi fidde baay'ee gaariidha callisteetuma argitee bishaan wanni irraa hin ta'in jechuudha garuma itti naqan ittiin jallisin bishaan gabatee irraa karuma abbaan naqetti jallata malee kara ofii jedhetti yaa'uu hin danda'u maaliif namatu isa ajajaa namatu isa naqaa jira waan ta'eef kanaafuu akkas hin ta'in tokko jalaa baasi fakkeenyaaf iccitii ishiin gadi baasaa waa'ee Dubaayii jettee iccitii sanis gadi hin baasne deebitee immoo anatu si dhoksee abbaan miliyoon kan isaatii miti jette deebitee dhala kootinis natti dhufte isa san immoo itti hin xumurre ammas immoo gara biraa deemtee fakkaata amma immoo gara keessatti dhufte haala kanaan natti haasa'u mirga narraa hin qabdu jechuudha kanaaf dura tokko jalaa xumuradhu waliin hin dhayin waliin dhaan godhin argite kun odoo jalaan bilchaatiin kaan ittiin dabalin kun odoo jalaa fixin kaan ittiin dabalin akkasii ta'uu godhaa jirta garuu anaafumaa naa liqinfamaa hin jiru wanna taasoftu kun garamii akka ati xaxxu'ani waan hin beeknee fi xaxaa tokko jalaa baasii deebitee kan lammataa san xaxatta akkas jechuudha ilmi namaa gaafa waa haasa'u gaafa waan tokko dhugaa irratti hundaa'ee gadi baasu waan san jalaa xumure hanaan biroo eegala ati garuu osoo waan tokko jalaa hin xumurin osoo waa'ee ani
gana daa'ima fidadhee abbaa miliyoonitti heerumu koo osoo dirribaatti heerumu koo osoo hin fixiin haala kamiin akka ta'e osoo hin fixiin osoo waa'ee kiyya seeraan gadi buutee haasoftee ummata si daawwatu hin asradda'in deebitee immoo kara biraa deemaa jirta jechuudha. Ammas fuulli kee gara biraa zooree jira. Fuula kee deebifadhu gara duraa'itti. Iccitii dura jalqabde xumuriitoo iccitii isa lammaffaa gadi baasu akkasitti jechuudha. Kana fakkaata. Egaa kuni kanumaan dhumata. Siigalee kanumaan dhumata. Egaa kun anaa fudhatama hin qabu ammallee har'allee borullee ani kaleessas dhaanamus baadhu garuu achuman jira miti wanti narraa hir'ate hin jiru. Kareessa aaree boo'ee mataan na dhukkubuu danda'a yeroo sanii. Har'ammoo hunu akkuma hin argitu kana hin jira jechuudha. Biiftuu barii fakkaadhe galata Waaqayyo kan na bareeche kan na tottolche siigalee kana fakkaata.